Akkam jirtu daawwattoota keenya OBN International irraa sagantaa keenya qabanii dhiyaanii irraa sagantaa har'aatiin dhimma irreechaa Minnesotaatti barana kabajamuu irratti keessummoota as istiidiyootti afeerree jirra. Haga xumuraatti nu waliin turan afeerraa keenya. Keessummoonni keenya baga nagaan gara istiidiyoo keenya dhuftan. Baga nagaan nu eeddan. Maqaa keessanii daawwattoota keenya barsiisuuf. Maqaan kiyya Nugusee Bokii jedhama. Itti gaafatamaa koree ayyaana irreessaa Minnesotaati. Maqaan kiyyaa Warquu Magraa jedhama. Itti gaafatamaa ayyaana irreessaa Qarshii Qabaa. Lamaan keessanii yoo istiidiyoo keenyatti baga nagaan dhuftanii guyyaa irraa kan irratti mari'annu haala qophii irreechaa bara kanaati. Isa qofaatu hin ta'in irreechi as magaalaa xiqqoo Oromiyaa Minnesotaatti akkamittiin geggeeffamaa ture, hanqinoonni turan maanni, gara fuulduraatti immoo maaltu fooyya'uu qaba kan jiru irratti mari'anna. Gara marii sanaatti deemuun dura garuu irreessi maanni kan jedhurraa obbo Nugusee irraa haa jalqabnu. Ayyee bareeda hedduu galatoomaa waan istuudiyoo keessanitti nu afeertaniif. Duraan dursee jecha irreessa jedhu irraa ka'a. Jechi irreessa jedhu kun irree isaa jechuudha. Irree isaa jechuun irree waaqaa jechuudha. Uummanni Oromoo kuni ayyaana kana wanti irreeffatuuf yookaan wanti ayyaaneffatuuf dukkana roobaa keessa dhoqqee ka daa'imman baatee alatti hin taphanne, ka jabbileen hin burraanne, ka loowwan margatti bahee dheedeen quufne, kan ammoo wanti qotatanis dhumatee namnis garaan quufne dukkana kana keessa dabarsa. Dukkana kana keessa ammoo bahee gara birraa booqaa ganamaatti yeroo bahu yeroo midhaan ga'ee lanni dhufee ture yookaan guutee tures dabree firri gamaa gamanaa walitti ce'ee ijoolleen alatti baatee taphattee jabbileen burraaxxee waan jettuuf abaaboonis yeroo kanatti keelloo ta'ee bareedee mul'atee yaa waaqa dukkana gannaa keessa nu dabarsitee booqaa birraa ganamaatiin kan ugeetti galanni si haa ga'uu humna keetiin waggaa geenne humna keetiin as geenne jedheetti Oromoon waaqa isaa galatoonfata. Kanaaf akkanatti irreessa wanti jedhamu. Maaliif irreeffanna irreecha yeroo baay'ee gaaffiin kun waan haaraa ta'eedhaaf otoo hin ta'in dhaloonni haaraanis dhimma irreechaa waan baraniif mee obbo Warquu maaliif irreeffannoo maaliif barbaachise? Irreeffannaan kun irreecha jechuun akkuma duratti ibsame irreecha jechuun irree jechuudha. Kanaaf uummata Oromoo kan amantii hunda keessa jiru kan walitti fideetoo amantummaa waan of keessaa hin qabne waaqa galateeffachuudhaaf waaqa ganna keechaa birraatti nu baase galateeffachuudhaaf kan Oromoon oggaatti si'a tokko birraa walitti dhufu irreechi kuni. Kanaaf waaqa birraa ganna dukkana gannaa keechaa birraatti nu baase yaa waaqa kana keechaa dukkana kana keechaa waaqa birraatti nu baase jedhanii galateeffachuudhaaf kan galateeffannu itti galateeffannu kanuma. Galatooma keessumatti irreechi biyya keessatti kabajama yeroo garaagaraatti seenaa Oromoo wajjiniin kan dhufeedha. Biyya Ormaatti irreecha kabajuun akkami? Nulfaatu akkamittiin jalqabdanii seenaan as Minnesotaatti akkam ture obbo Nugusee? Hedduu galatoomaa ammas biyya keetii baatee yeroo biyya Ormaa kan aadaan isaa adda ta'e, ka afaan isaa adda ta'e, kan namninii fi mukni isaallee adda ta'e yeroo dhuftu waan biyya keetitti beektu tokko hojjechuun hedduu ulfaataa ture. Ammoo galanni ka waaqaa ta'ee biyyi kun biyya namni waan jaalatu hunda akka fedhetti ayyaaneffachuu, kabajachuu, dalagachuu danda'u waan ta'eef nama muraasaan walitti dhufneetti ayyaana irreessaa biyya keessatti kabajamu kun biyyaallee yoo baane Oromoon hedduutu biyya kana keessa jiraata. Oromoo biyya Ormaa jirru kana walitti fiduu dandeenya laata waan jedhu irraa kaanee yeroo jalqabaatiif nama 8 qofaan malkaa buune yookaan immoo hora Nokomos jedhan buune nama 8 qofaan ayyaaneffanne. Kana wanti horri as jira? Horri jira leek jedhama afaan Faranjiitii hora jennaan immoo akkuma Oromoon hora harsadeetti ayyaaneffatu san
nutis bakka hora guddaa kana laallee bakka san deemne. Barri yeroo jalqabaatiif ayyaanni irreessaa kun jalqabame bara 2001 ture. Bara 2001 kaatanii geggeessaa jirtu waggaa 18 jechuun yeroo itti dargaggeessi tokko dhalatee guddatudha. Biyya kana keessatti immoo rakkoon jiru rakkoo aadaa afaan gaafa biyya alaatti ijoolleen dhalatanii kan maatii rakkisu akkamittiin aadaa koo barsiisaa afaan koo barsiisaa seenaa koo barsiisaadha. Seenaaf afaan keessaa immoo irreechi yeroo itti iddoo seenaa Oromoo keessattis iddoo guddaa kan qabudha waan ta'eef akkamittiin dargaggoota yookaan immoo daa'imman biyya kanatti dhalatan barsiisaa jirtu. Hedduu galatooma ammas ayyaanni irreessaa kun kophaa isaatti aadaa Oromoo afaan Oromoo barsiisa ka jedhu amantii hin qabnu yookaan yaada hin qabnu. Haa ta'u ammoo ummanni biyya isaatii bahe kun biyya ormaa jiru kana keessattis ilmaan isaa waan horaa jiruuf waan biyya keenya keessa jiru keessattuu tokkummaa Oromoo waan walitti fidu waan cimsu waan Oromoon waloon walitti qabu kana waan ta'eef ilmaan teenya qabannee malkatti baana. Yeroo malkaa kanatti baan uffata ijoolleen yeroo hunda hin uffanne uffata aadaa Oromoo naannoo adda addaa naannoo 11 qabu hunduma isaatu abbootiin isaanii uffata kanniin bitanii fi ijoollee kana uwwisaniit hora leknokomos jedhu san fidu. Ijoolleen kunis nu gaafatu malkatti har'a maaliif uffata kana uffannee deemna har'a eessa deemna jedhanii nu gaafatu. Ayyaanni kun ayyaana Oromootii maqaan isaa immoo ayyaana irreessaa jedhama. Mee ayyaana irreessaa kana yoo jedhamu afaan Faranjiitiin hoo maal jedhama jedhanii fa nu gaafatu. Akka ijoollee teenya galuuf jecha akka biyya Faranjii kanatti Thanksgiving jedhan kanaan hedduu wal fakkaataa waaqaaf galata galchuu waan ta'eef jennee ijoollee teenya barsiifna. Yeroo ayyaana kana ayyaaneffannu malkatti baaneeti malkatti ayyaaneffannu. Yeroo malkaa buunu sardoo yookaan ammoo jiidhaa buqqifnee harkatti qabannee malkaa buuna. Malkaan tunoo maaliif adda taates kan jedhu hedduu gaafii adda addaa ta'a. Biyya keenya keessatti bishaan jira yookaan lagatu jira. Lagni kun hunduma isaatiiyyuu hin deema. Bakkee sa'aa namni bishaan san dhuguuf wanti bishaan malee jiraatu hin jiru. Bishaan dhuguuf yoo malkaan hin jiraanne loon namni malkaa san bu'ee bishaan waraabbatee hin danda'u. Malkaa tana ammoo rabbitu uume namni tolcheen uumne. Malkaa tana rabbitu eebbise. Kan namni bu'ee bishaan waraabbatu. Kan loon ammoo dhaqee bishaan dhugu. Kanaaf waaqa akkana bishaan kana maraa uumtee malkaa tana ammoo tolchitees nuu uumtee akka sa'aa namni bishaan kana dhuguuf nuu uumte jedhee malkaa bu'eeti waaqa gurraacha isa uume waaqeffata isa galatoonfata malee malkaa sanii miti ka waaqeffatu malkaa sanii miti ka galatoonfatu. Malkaa tana situ malkata godhee asitti nuu uume yaa waaqa galanni si haa ga'u asiin sa'a namni bishaan bu'eetiin waraabbatee dhugee galaa jedhee malkaa sanitti ba'ee waaqa isa uume galateeffata. Akkanatti biyya Oromaa kana keessatti ijoolleen teenya akka kana bartu akka kana beektu mana keenyattis taanee waggattis yeroo walitti dhufnu akkana waliin dhufnee uummata keenya barsiisuuf yaalii gugurdaa godhaa turre. Yaalii godhaa turre kana keessatti garuu galata waaqayyoo gaafa nama 8 jalqabne amma gara nama 3,400 ol ka ta'utu Minisootaa keessatti ayyaana irreessaatti dhufee ayyaaneffataa amma guddannee badhannee jirra galata waaqaa. Akkuma isin kaaftanii biyya keenyatti gaafa ayyaanni irreechi kabajamus malkaa dhaqee loonni dhugee gala jettan. Biyya kanatti loonni malkaa dhaquun agarre. Horri isaaniis akkasumatti yeroonni eegamee taa'u agarra. Maanni garaagarummaan isaa namoota haala kana hin beekneef ibsuudhaaf. Armaan dura guddinni hawaasa addunyaa kun sadarkaa adda jirru kana irra hin geenne. Biyya Faranjii nu jirru kana qofa odoo hin taane biyya keenya keessattis ammaa tana yoo naannawa baadiyyaa ta'een alatti magaalaa keessatti namni kun bishaan mana ofiitii waraabbata kun ammoo bakkuma itti gurguranii waraabbata. Gaafa kun hundinuu hin jirre rabbiin humna isaatiin irree isaatiin malkaa kana nuu uume kasaanini namni dhaqee bishaan waraabbatee galu rabbi nuu uume amma ammoo biyya kanatti hin arginu rabbii gaafa nun beenne beekaa ta'e rabbii gaafa nu rakkoo keenya beeku ka uduu nun beenne beekee humna kana isaatiin kana hundaa nuu godhe galateeffanna
ammoo inni kun aadaa guddaa Oromoon walitti qabdu keessaa tokko Islaama, Kiristaana, Waaqeffataa oduun jedhin mara isaa walitti kan qabu aadaa kenna karaa nu irra dhufne akkamitti akka Waaqa galateeffataa turre kanu agarsiisu waan ta'eef duudhaa kenna ganamaa san gadi hin dhiifnu cimsinee itti fufuu qabna. Kana qofatti miti ayyaanni irreessaa kun wanti ayyaaneffamuuf keessattuu bara ummanni Oromoo gabrummaan haalaan itti hammaatee jedhe kana bara waggaa tokko keessatti akka yaa'aatti yookaan ammoo general meetingii jedhamu biyya faranjii kanatti walitti dhufee qeerroon Oromoo bakka hafuura itti baafattu ka ukkaamame ka aare ka gadde bakka walitti dhufee hafuura itti walitti baafatu bakka ammoo waadaa qabsoo itti walii galu bakkeen kun bakkee sodaan hin jirre bakkee yoo rakkoon illee jiraate humni lakkoofsa nama Oromoo heddummaate yoo tokko keenya keessa sodaan jiraate sodaan sun nu keessaa bahee rakkoon feetes yoo dhufte adda waan dubbachuu qabnu dubbachuma qabna jettee bakka qeerroon itti waadaa walii galaa turte bakka waadaa gara fuulduraatti walii dhaamsa dabarsaa turte. Kanaaf bakkeen kun irreessa Oromoo irree waan biratti argamu irree waan eebbise ta'uu isaati. Obbo Warqoo gara keessanitti dhufa. Biyya keenyatti Oromoon haalli jireenya keenyaa wajjin jiraannaa idduma tokko jiraata, Oromiyaa keessa jiraata. Biyya kanatti immoo gaafa dhufnu namoonni iddoo garaagaraa jiraatu haala jireenya biyya faranjii kana. Kaampaanii garaagaraa keessa hojjetaa waliin argu uummati yeroonis yeroo dhiphaadha waan ta'eef. Akkasitti walitti dhufanii hawaasni iddoo garaagaraa ture kun walitti fiduudhaaf hawaasa kana lafanitti wal ga'ee waa'ee eenyummaa isaa akkuma Abbo Nuguseen jedhan aadaa isaa afaan isaas biyya kanatti akka mari'atuuf ga'ee hammami beera jettu isin. Ayyee galatoomii biyya kanatti gaa biyya keenyarraa baanee aadaa keenya biyya keenyarraa baane jechuun aadaa keenya gatuu miti. Aadaa keenya hammoo ta'es immoo hojiidhaanis haala tokkoonis walirraa fagaannus haala akkamitti walitti dhufuun nurra jiru. Dhiibban hin jiru miti. Hojiitu jira, daa'imman guddisuutu jira, wanna baay'eetu jira. Garuu namni keenya haala kanaa hoggaa itti himamee wanna fee gatii kaffalamuun isarra jiru kaffalee inuma nu argamasi warri argaman hin jirani. Warri immoo argamanis immoo yaada isaanii mana isaaniitis ta'anii nuuf yaada kennanii. Kanaaf baay'ee itti milkoofne jenneeti yaanna. Akkuma duratti jedhame irreechi kun nama 8 jalqabame har'a garuu nama baay'eetu irreecha kanarratti argameetoo galata waaqaa galchaa. Kanas immoo kan nu godhe Rabbi nu jiraachisee biyya alaa kanatti humnas nu ta'e akka nu walitti qabamnee biyyaaf irree taanu nu godhe Waaqayyo galanni haa ga'u. Homtuu wanni rakkanne hin jiru jedhee yaada. Biyyatti irreechi gaafa kabajamu akkuma isin sila kaasaa turtan uummanni Oromoo keessumatti dargaggoon qeerroon wal ga'ee lafatti ergaa dabarfatu tokkummaasaa waa hundi irraa bilisa kan ta'edha irreechi. Kana qofaan immoo tun ta'in waggoota 4-5 darban yeroo mormiin cimee geggeeffamaa ture sana keessatti uummata hedduutu irratti wareegame irreecha kanarratti. Akkamitti yaadatamuu qaba wanti darbee gara fuulduraatti immoo kun mallattoo qabsoo ta'ee lafatti Oromoon jabaatee itti mari'atee maaliif seenaadha wanti darbee sun akkam ta'uu qaba jettu isin? Baay'ee keessattuu bara 2016 gadda guddaadhaan of duuba deebinee ayyaana irreessaa yaadanna. Bakka qeerroon teennaa lakkoofsaan 700 ol ta'an itti dhumatan. Gadda guddaadhaan yaadanna. Dhumaatiin isaanii bara sanii ammoo gammachuu adda biyya teenna keessatti mul'attu waan nuu fiddeef isin bara baraan gootaa isaaniin jenna. Akka aadaa Oromootti isaan warra dhuman saniin yoo bitaa jiraattan mirgatti ciisaa, yoo mirga jiraattan ammoo jeennatatti ciisaa jenneeti isaan ni waaqa kadhanna. Isin goototaati. Maatii isaanii tan ammoo elmaan teessan guyyaa gammachuu addaa fiduuf roorroo isaan irra jiru falmachuuf kutaalee Oromiyaa adda addaa irraa dhaqanii achitti
diina afoo dhaabatanii falmatanii mormatanii akkasitti akka gootaatti dhuman waan ta'eef ilmaan teessan ilmaan gootaati gaddi isinitti hin dhagaamin yoo isaan isin irraa fo'amanis wanti isaan dhumataniif bakka geetteetti wuma argame kanatti gammadaatii rabbi sabrii isinii haa kennu isaaniin jenna maatii isaaniitiin. Ayyaanni kun kana nu yaadachiisa. Kanaaf bakka qabsoon Oromoo humna itti godhatte, bakka tokkummaan Oromoo itti ijaarame, bakka ijaarsi sun ammoo jijjiirama adda ijaan arginu kana nuu fide. Kanaaf kana caalaa cimee itti fufuu qaba. Oromoon kaleessa naannawa ofiitti ayyaaneffachuuf rakkoon adda addaa isin qunnames bakka jirtan adda addaatti ayyaanni kun babadhifamee akka ayyaaneffamuu fi ummanni walitti dhufee tokkummaa isaa uduu amantiin waliin qoodin uduu naannoo waliin qoodin daran cimsee ayyaana irreessaa kana ayyaana guddaa ka addunyaa nu beettee seenaa addunyaa keessatti galmeeffame UNESCO keessatti galmeeffame kana daran guddatee akka biyya keenya keessatti mul'atuuf hujii guddatu kana boodas qeerroo Oromoo eeggata, abbootii gadaa Oromoo eeggata, hayyoota Oromoo eeggata jedheen yaada. Nutis gama keennan biyya jirru kana keessatti Oromoota bakka hundaa walitti finnee waan kiyya aadaa kiyya akka biyya kana keessatti Afrikaan Ameerikaan jedhanii hidda dhaloota keennaatiif eessaa dhufnee kenna akka hin banne ka ittiin tissinu kana waan ta'eef ayyaana irreessaa ka hunda keennaaf tokko ta'e kana cimsinee itti fufuuf dhalootaa dabarsuuf qophii guddaa godhaati jirra. Qophiin kun yookaan yaaliin kun ka addaan hin cinne ta'a jechuudha haga Oromoon biyya kana keessa jiraattutti. Baroota darban Oromoon yookaan immoo qeerroon Oromoo gaafa irreechaaf deemu uffata aadaa uffachuun sodaata. Mallattoo garaagaraa qabatee yoo dhiyaate humnoonni nageenyaa nu qabu jedhanii sodaadhaan Oromiyaa guutummaarraa yeroo karaa guddaa imalaniiti kan isaanii deemaa turanii. Bara kana immoo jijjiirama biyya kana keessatti dhufuuf Oromoonni sodaataa deema jedhee yaadu bara kana biyya keessatti. Haa ta'u malee naamusa akkamii agarsiisuu qabu bara kana. Finfinneetti isin kabajama waan ta'eef, Bishooftuutti isin kabajama waan ta'eef naamusa akkamii ta'uu qaba. Sodaan nurraa deemeera. Garuu akkamittiin sabootaaf sablammootaa wajjin deemuu qabna kan jiru irratti obbo Warquun. Ayyee galatoomii amma gaa Oromoon humna isaa beeksisee jira. Waaqayyo galannaa ga'u amma biyya keessatti Finfinneettis Bishooftuuttis irreechi kun kabajamuudhaaf deemaa jira. Akkuma miidiyaadhaan odeeffannoo tokko qabnu warri abbaa gadaatis qophii kana baay'eesanii irratti yaadanii irratti qophaa'anii jiranii foollee leenjisanii jiranii. Oromiyaa keessatti immoo poolisiin Oromiyaa hin jira. Kanaaf foollee sanii fi Oromiyaa poolisii kanaan gargaaramanii sabaaf sablammoon amma jeequmsa warri kaasuudhaa ka'anirree jiraachuu danda'anii warra saniif bakkee oduun kennin of eeggannoo godhatanii sabaaf sablammoota biyya keessa jiranis kabajanii nagaan irreecha isaanii kana gaggeeffatanii eenyummaa Oromoodhaa agarsiisanii galuuti isaanirra jedhee yaada. Baay'ee gaarii. Yeroo hedduu mooyannee injifannee jabaanne jechuun kun jabeenni kun hundi isaa waaqarraa dhufa. Kanaaf Oromoon waaqa isaa wama hunda isatti wanti waamatuuf wanti waaqatti amanuuf wanti rabbiin isa guddisee badhisee ummata guddaa kana godhes gaafa jabaates gaafa miidhames humni isaa waaqa. Humna qaba jedhee nama miidhu nama reebu warra sabaan kabiraati an hin tuqan jabaachoo qofa oduu hin taane naamusa aadaa hidda dhalootaa irraa dhufe qaba Oromoon. Ar'as taanaan aangoo siyaasaa qabanne humna guddaa qabna lakkoofsan jedhamee uummanni Oromoo uf dagachuun qabu. Humnaanis yaaduun qabu. Naamusa kaleessa qabu san daran cimsee warri kaleessa uummata Oromoo miidhaa ture. Warri aadaa isaa arguun barbaanne, warri afaan isaa dhaga'uun barbaanne ar'allee achuma keessa jira. Warri kunniin ammoo guyyaa gammachuu Oromoo kana gara gaddatti jijjiiruuf namootan tattaafatan keessaa hin dhabam jedhanii yaaduun gowwummaadha. Kanaafuu qeerroon Oromoo akkuma jirutti akkuma kaleessa waardiyyaa nagaa ta'anii poolisii Oromiyaa waliin ta'anii
nagaa kana mirkaneessanii Oromoon dhugamatti ummata nagaa akka ta'e dhugamatti akka nagaa eegu falmaan isaanii kakaleessa ka nagaaf ka dimokiraasii ta'uu kan mirkaneessu lafa kaleessa humnaan dhiibamee keessaa ba'e keessattuu ayyaana fuuldura keenya jiru ka Finfinnee kabajamuu deemu kan nagaa amansiisaa yoomuu caale fiduuf qeerroof qarreen jiran waardiyyaa ta'anii poolisii Oromiyaatii fi even poolisii Itoophiyaa warra nagaa barbaadan hundumaa waliin ta'anii nagaa kana eeguun hedduu barbaachisaa keessattuu warroonni jeequmsa uumuuf deeman hedduutu jira warra akkasii kanniin tokkollee mirga isaanii kennuun hin barbaachisu isaan wajjiin takka lama jedhanii wal mormii keessa seenuun hin barbaachisu akkuma aadaa Oromootti obsaan gorsaan bira lufuun hayyummaa fi beekumsa guddaadha akka kanaan ummata kana barsiisanii bira taruun danda'ama sabaaf sablammoonni biyya san keessa jirus Oromoon gaafa waaqa isaa galateeffatu ka waggaa ga'ee dukkana roobaa keessaa ba'ee birraa booqaa ganamaa ga'ee Oromoo qofaa miti ilmoo namaa hunda waan lubbuu qabu hunda kun hundi isaatu Oromoo waliin ba'ee waaqa galateeffachuun mirga guutuu qaba kana waan ta'eef ayyaanni kun ka ilma namaa hundaati kanii ilmoo namaa dukkana keessaa gara ifaa ba'ee hundaati akkaataa itti amannee itti galata galfannutu adda ta'a malee hunduu waaqa hin galateeffata kanaaf ummanni Oromoo kan Finfinnee keessatti ayyaana kana ayyaaneffachuuf ka deemu bakka humnaan dhiibamee keessaa ba'e qe'ee abbaa isaa keessatti galee waaqa galanni si haa ga'u ka qe'ee teennattis nu deebifte ka bara badaa hundaa keessa nu dabarsitee oduu fiixaan teennan cinne asiin nu geette jedhee bara kana Finfinnee keessatti ayyaaneffachuuf qophii godhaa jira kanaafuu qophii kana gammachuun jalqabamee gammachuun akka xumuramuuf qeerroof qarreen abbootiin gadaa hayyoonni Oromoo warri qaamni nageenni biyyaa isaan yaaddeessu hunduma isaanuu waliin ta'anii ummanni kun nagaan ba'e akka nagaan galuuf qooda isaan irraa eegamu mara daran cimsanii itti fumanii akka bayan asumaan dhaamsa dabarsuu barbaadu. Ayyaanni Irreechaasin biyya Oromaa kana keessatti waggoota darban kabajaa turtan biyyatti galee keessumatti immoo handhuura Oromiyaa kan taate Finfinnee keessatti kabajamuun gammachuu hundumaa akka ta'e beekamaadha. Biyya kanattis utuun irraanfatiin itti fufuudhaaf bara kanas qophii geggeessaatti jirtu as ministeeraatti. Qophiin as jiru maal fakkaata Boorqu? Qophiin as jiru gaa kan dhugumaa duraan ayyaanni Irreechaa kun addunyaa irratti biyyoota adda addaa lafa Oromoon jiru hundumatti yaa xiqqaatu haa baay'atu malee kabajamaa ture. Har'a garuu ayyaanni Irreechaa kun kara biyyaa gale jechuu hin danda'ama. Kana eenyumtuu kan haaluu muti. Yaa ta'u malee nuummoo warri carraa biyyatti gallee ayyaana kana kabajachuu hin dandeenye warra asitti argaman akkuma duraanii warra fe'ii qabu warra Oromummaa isaaniif ayyaana kanaafis kabaja qaban walitti qabnee akkuma duraanii sanitti hin kabajanna. Kanaafuu fuuldura Seepteembarii gaafa Seepteembarii bultii 21 ayyaanni kun kabajachuudhaaf deemaa jirra. Sabni keenya kan hundumtuu kan Irreechi Oromoodhaa ta'uusaa beeku hundumtuu dhufee irratti hirmaachuu hin danda'a. Eenyumaayyuu kan ofirraa ittisuu miti. Kanaafuu ayyaanni Irreechaa yoomumaa ittuma fufaa jenneet yaadna. Irreechi biyya kanatti gaafa gaggeeffamu keessumatti kan haroo kan Nikumasitti kan kabajamu yeroo hedduu gaafa deemnu waa hundumtuu tola dhiyaata. Iccitii maalii qaba lafa Irreechaatti wayi gurguramuu hin danda'amu toluma kennama immoo maaltichi keessa jirame nutti mabboo? Guyyaan ayyaana Irreechaa kun guyyaa ayyaana Oromoo guddaati. Bakka ayyaana kanatti akkuma aadaa Oromootti wanti gurguramu tokkollee hin jiru. Oromoon mana isaatti waan qabu hunduma isaa qabatee dhufeeni walii nyaata walii qooda malee wanti achitti gurguramee bu'aan irraa argamu tokkollee hin jiru. Namni waan ofii qabu bakka sanitti fidee tola ummata ayyaana san ayyaaneffachuuf fi barbaadu fi achi jiru sanii tola fiduu namni barbaadu yeroo hundaa karriti banaadha. Waan mana isaaniitii qaban fidanii kamaatii qabus kamaatii hin qabnes akka nama dhuunfaatittis
namni waan barbaade dhufee achitti kennuu waan qabu nama wajjin qooddachuu mirga guutuu qaba. Guyyaan sun garuu guyyaa waaqaaf galata galchan malee guyyaa waa gurguratanii miti. Guyyaa waa gurguratanii bu'aa irraa argatanii miti. Warri waa gurguratee bu'aa argatuyyuu guyyaa sanitti horii nuu kenna. Horii nuu kennanii ittiin ayyaana kana ayyaaneffadhaa jedhanii horii nuu kennu. Kanaaf metropolitan hedduu galata guddaa isaanii qabna. Dillaa reestorant, Qatar reestorant, namoota adda addaa kan bakka adda addaatti gargaarsa nuu godhaa turan kan akka Raas reestorant galata guddaa isaanii qabna. Asumaan ulfaadhaa galatoomaa akkuma duris nu waliin jiraadhaas isaaniin jenna. Kanaafuu wanti achitti gurguramu tokko illee hin jiru. Ayyaanni kun ammoo kan gaafana jalqaban bara kana jalqabamee bara kana dhumatu wanti jedhamu tokko hin jiru. Haga Oromoon biyya kana jiraattutti dhaloota irratti kan dabru waan ta'eef tana caalaa cimee itti fufa jennee yaanna. Nutis kanaaf kan bara kanaa fulbaana 21 bara 2019tti ayyaana bareedaa qopheessina jennee yaanna. Bara kana ammoo carraa guddaa argame. Kanaan waan Finfinneetti ayyaanni kun ayyaaneffamaaruuf namoottan hedduu gara biyyaa imaluun isaanii hin hafu. Tarii hiree argame kana gammadee namni bara kana gara biyyaa nurraa deemina akka jiru haga wayii nu yaaddessa. Haa ta'u namni biyya abbaa isaa dhaqee achitti ayyaaneffachuun sun waan guddaa. Kanaan alatti ayyaana gaarii akka nuuf ta'u, ayyaana gammachuu akka nuuf ta'u numa hawwina. Kanuma eegaa jirra, qophii barbaachisus xumurataati jirra. Egaa daawwattoota keenya OBN International irraa qophiin dhimma irreechaa irratti isiniif darbaa ture asumatti xumurree jirra. Qophiilee kabraa waliin hanga yeroo biraa walitti deebinutti nagaa turaa.